Lalu dah kerja pas. Kakak kau. Karas keseran sini. Aja tu. Sudah pernah lagi. Apa mak? Tapi saya kita tu tapi. Gereja ni dia lah. Dia ada kerja. Dia ada. Dia ada sadar sadar. Kamu operasi tadi tak? Ganama. Yung? Hari aku. Kamu operasi tu berapa? Kalau makan ni kan operasi juga curah. Dia pun nulis. Bayi begitu, dia juga ada tak. Ekonomi kan itu ya, yang masih kecil. Dia pun nulis. Amma gooftaan amantaa? Amma afur qulqulluun garuu boolla wayii qisheetti bananeedha. Boolla kana walitti deebiseetu iyyuu miila ishee boollicha akka xaafachiisee tooftaa wayii waaqa argeessi laata. Hawwii beektaa? Hawwii saggaayee beektaa? Hawwii eenyuuti? Hawwii saggaayee. Yaa boollichi duraa walitti deebi'eera. Namni farda kan gaafuri biyyootu koofeera. Balabna gabayyaa biyyootu koofeera. Awwaala mukkee duun kaafee ganaa jireenyaa alaa ganaa nama bara fardaa biyyootu koofeera. Bishaan kuni abidda dhiiga. Hiixeen kun billaan qalamtee osoo hin taane sagaleedhaan opereeshina ta'u. Haaraa dhiiga goosiyaa. Maqaa isa du'ee dooma eeke maqaa Yesuusi. Maqaa Yesuus duuta wii hafeera. Yeroo ammaa kanaa kaasee maqaa Yesuusi. Maqaa Yesuusi. Maqaa Yesuusi. Gaafa hawwiin asii fayyadu eebbisiin mochi fayyiti. Eera kan bidee dhufe. Eebbisin mochi fayyiti. Harki sana jannaa qaba. Zaakaata hamaa naannoo raadiyaa. Wala takkan peraja labo. Belo rodo dodo soko takkan muatia namo. Wala soda didiko. Rala wala diaba. Wasoko tanima. Be Yesus bishaku nabi dadik. Be Yesus bishaku nabi dadik. Be Yesus bishaku nabi dadik. Warga mereka. Amma gahidicha. Bilang kita segala praise God for the Hallelujah. Maka Yesus Kristus itu. Maka Yesus Kristus itu. Maka Yesus Kristus itu. Marumah syurah, madani syurah, mencampur muri syurah bila nasi okalantus, alhasil dari basuh itu, nafsi dari nafsi itu, syariah maka Yesus itu. Syariah maka Yesus itu. Fully kesan bagi kita. Fully kesan. Yesus itu. Campur lagi bertiga. Bishan purani tadiga. Amin. Kurkusa malat pesakesa. Masani shera. Garat shera. Chini shekesa. Bukai bakamusta sisi. Bukai bakamusta Yesus Kristus. Maka Yesus maskesa. Yuda Yesus Kristus. Yuda Yesus Kristus. Karena orang kanis. Nama kagu. Haleluya. Rega itu cukup. Geraklah mohon tepat. Itu pun nukup bingung tak kalau masih ni.
وفلات باقي كيسا برتو لما سني جو يسوع Tokki Tokki nama Yesuusi Tokki keessa deemu Tokki Nanti bilang ada kerja pas. Kemudian saya budaya makanannya juga terus sama enggak ada ya. Makan koftar. Warna bibil. Yes. Sudah. Terkemauan sudah warna. Tapi jiwa kayak. Dah. Sakit. Yes. Dah. Wan kes itu tuh pakai. Dah. Jesus! Ali, la bishan di fta giusta vita. Vai ya shiro falsati giusta vita. Ali! La ho sacata camera di giocare. Jesus Christus. Aku stai su Kristus sana. Ajet. Ajet. Enerjef tatsil. Medinate. ተናገረኝ። አፏን ክፈትና ተናገር። በኢየሱስ ስም አዝዣለሁ። ምን ማድረግ አትችልም። ምንድን አንተ ኢየሱስ አጀሽዋል አሳንበላ ከሰፉት ኢየሱስ ተራ ኢየሱስ ተራ ኢየሱስ ተራ ኢየሱስ ናና ባንዴ ለደንሽ ከሄደ ቃል በኢየሱስ ስም ብላለች። በኢየሱስ ስም ያለ ሰው ያልፋል። በኢየሱስ ስም ያለ ሰው ይሻገራል። በኢየሱስ ስም ያለ ኢየሱስ ያለ ሞቶ ነው ተከታተላለኝ። አቆማ በኢየሱስ ስም ይሳታልጃለሁ። ሶስት ልጅ ታላቅ ቤት ሞቷል። ልጅና ጤንነቷን ልጅና ዘመኗን ልጅና ወደ ጥልቅ እንድትሄድ አዝዣለሁ። ምንም ማድረግ አትችልም። ለአንተ ቀጠሮ በኢየሱስ ተገልብጧል። ለአንተ ቀጠሮ በኢየሱስ ስም አይሳካም። ሶስት ጊዜ በታላቅ ምት እየጮክ ወደ ጥልቅ ሄድ እንዳትወልድ አይታሪፍን አላማ በእውነት እሷ ዛሬ ጌታ መጥቷል። አሜን ተጠሪ አሜን አኪም ጋር ፍራት ኢየሱስ ኡፌራይዳ ኢየሱስ ኡፌራ የበና ኢየሱስ ኡፌራይዳ ኢየሱስ ኡፌራ ባባ ሳኩታኒማ እንዳትወልድ አለ አከሸን እንደኝ ፌራ ማጠኒሽ ገና ከተ ዘጠኝ ፕሮሰ ካይራ ኡሚሽ ማለት ዘጠኝ ባኒ ባዲ ቱፍኬ ለንቹ ነገሩ ያራከና ካሴ አሜን 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 ሰይጣን ይከራተፈ ከራተፈን ሲጀ ከራተፈን ሲጀ ከራተፈን አሜን አሜን ያልኳ ኢየሱስ ታላ የኔሳት ቶሎ ኢየሱስ ኢየሱስ
kan opereetti no gara duraati waan fana geessu ne odeetti ne ati biyoo isitti maraan daachisi ne bere deemuun dandeessu jalqaba nama bareechiti ne kan duraati niti gajjiroo jedhamee sirkuu jiraati jiru ne gajjiroo jedhamee sirkuu margisiisi qaba. Hallelujah. Assalamualaikum deemuun dandeessu waan ta'eef yoo deemte akkamtu ta'a? Baay'ee na waraana fa'aa na dhikkifata na bu'a. Amma maayyuu hin jiru akkas gochuu hin danda'u. Ishee Yeroon taayyuu akkas godhu. isa dura nama wajjin moo waaqayyo sammayuu gala mintaa mataa gaataa gala wanta tinti haadde moo haa ta'u marfee of keessatti asitti jedhennee baatu ishee gaarii beeyi mana tindeessaa no mee fiiginu argisiisime amma ammees loo baatamtee dhufte ammoo fiiginu argisiisime. Eshi mana yaalaa maal jedhee? Manni yaalaa opireeshinii taata jedhe. Yoo? Sii baasna jedhe. Yoo? Haadhatti. Kana jechuun achi amma intini firoomsistorree gara hospitaalatti sa'aatii 5tti achi ga'uu qabdeedhame. Har'a moo? Amma na har'a moo? har'a. Har'a opereeshinii ta'uu sa'aatii 5. Okay. Na hospitaala keessa nama qabna ture ispeeshaalistii maaxanii ta'e nama isa barbaadaa ture akka tasaa ta'e inni hawwiitu hojjetaa amma kana dhiisnee waraqata kana fuunee gara hawwiitu deemaa jirra. Sana dura garuu as dhufnee kaane sana asii baanee achi deemna ndeeti. Opereeshinii gochuu moo? Sa'aatii 5tti jechuudha. Waaw galata biraa Yesuus Kiristoos akka nama fudhate Yesuus Kiristoos beellama isheen sa'aatii 5tti billaan qalam turuusee beellama isheen afree qulqulluudhaan dursaa opereeshinii ta'e. Akka marga dura asii bara buusii fi maqaa gooftaa. Beellama ilaale yookaan ishee feenyaan yookaan ishee gammachuudhaan yookaan ishee ulfinaan abbaan kee waaqayyoo si qaqqabeera. Waaw! Namni nama Yesuus hin beekamu kan jiraatu. Na waraana baay'ee dhaabbachuu hin danda'u. Xiqqoon dhaabbadha yeroon jisu moo dugda kofaa na muratu. Keessa na gubu. Yeroon akkasitti noormaalii ta'u immoo kana keessa na gubatu. Hundaan boqonnaan qabatu. Gajjettoo jechuun dandeessu. Ni amma gajjettoo jedhu. Waaw, Jesus. Humtuun jiru. Beddee ishee bareechite amma sirra. Galateeffadhaa fi hirmoo waaqayyoo. From sitti raafate kan ishee yaalamaa turte. From sitti. Amma sa'aatii 5tti ture beellama ishee. Waaw, dursee dubbisee fi Yesuus. Baga gammaddan. Eessaa dhuftan? Eessaa dhuftan? Okay. Nuti kan dhufne geerarraati. Akka diqqataa gaafa sanbata guddaa wajjumaa waldaa olle ishee faana. Achi baanee naannoo waaree boodaa. Yeroo nagaa ishee? Nagaa ishee turte. Okay. Gara maaliif dhuftarree? naannoo gara galgalaa keessa kulaalitii koo na dhukkuba naannoo kulaalitii koo jettee mana yaalaa andoo otoo natti nimin maastaagashaa fudhachuu kophaa ishee deemaa ture.
Achi booda namoonni naa bilbilanii eessa jirtan nan nagee gaafa naqu xeena xaafatti baay'ee toofaritti jiru. Achi booda waldaa naannoo sa'aatii 5 keessan ta'an kan keessa wanti isaan baran baramne. Wanti isaan baramne garuu as qabattee kulaalitii kun dhukkubaa achi booda bakka oovarii ta'eeranii rifarii nu godhanii xeena xaafatti hospitaala Aggaarotti naannoo sa'aatii 6tti. Okay, eessatti geessan xeena xaafatti geessan sisire. Xeena xaafaa geeraarra. Okay, geeraarra. Aggaarotti rifarii bareessatti. Warri Aggaaroo maal darre? Warri Aggaaroo immoo fincaan maal jedhanii ilaalaniitu infekshiniidha inni kun qoricha kennuufii dandeenya nuun jedhanii. Dhukkubchi immoo battaluma sana of wallaatti ture. Kulaalitii qofa osoo ta'e hafuura dhimbaafatti dubbachuu tasuma dandeessu ture. Tarii wanti kun dhukkuba dhadheetii wal qabata waan jedhuuf nuti immoo baay'ee waan shakkineef gara sana immoo waraqaa fudhanneetu as dhufne gara Jimmaa jechuudha. Jaarraa Jimmatti reefa dabarsanii warra Aggaaroo. Isaanii nuti si barreessuu hin dandeenya garuu hospitaala Jimmaa yoo dhaqxe warra alaa malee warri hospitaala keessaa mirmaraa kana si gochuu danda'a waan ta'eef dhuunfaa bira dhaqiin jedhan. Achi booda isaanis achitti naqa qabanii isaan faana fudheetan gara kana dhufee firoomsis gallee. Firoomsis natti immoo. Firoomsis erga gallee booda mirmaraa guutuu erga godhaniifi booda infekshinii kulaalitii qabdu. Naannoo maatsanii keetti wanta akka dhiitaa tokko sitti baheera. Maatsanii irratti dhiita. Maatsanii irratti dhiitti baheera. Wanti kun immoo operaasiyooniidhaan bahuu malee hin danda'amu jedhan kaleessa eegalle jechuudha. Achi booda inni eegnee galgala murteessuu dadhabe. Baay'ee taati ilaala. Seedhanni sira gaafa dubbachaa ture akka isheen maal taatu jedhe. Tokko akka isheen duutuu lama akka isheen dingata immoo saxxa argaa taatu ade. Akka jechuun otuu yeroo fudhatan jechuudha lammaffaa immoo akka isheen mucaa godhan otuu du'arraa haftee jiraatte illee mucaa godhachuu hin dandeessu. Akka jechuun otoo opireeshinii taatee du'arraa yoo haftee iyyuu immoo dhala godhachuu hin dandeessu. Laamee yaa sanan Yesuus jireenya.